jaalatamtoota hordoftoota koo hundumti keessanuu bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kiyyaa galata waaqaa waaqayyoon haa galatoomu. Egaa guyyaa har'aa kana viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe tanan jira. Egaa maarree isinis immoo akka viidiyoo kana hordoftanii wanta hin beekne irraa hubattanii akkasumas immoo warri beektan anaanis akkan wanta hin beekne na barsiistan abdii guutuun qaba. Egaa guyyaa har'aa kana viidiyoon ani qopheeffadhe maal isinitti fakkaata? Barreeffama afaan Oromoo keessatti barreeffama dheeraa yeroo barreessinu seerota barreeffama afaan Oromoo seera qabeessa yeroo bakkan ta'e yeroo barreessinu qubeen nuti fayyadamnu qubee akkamiiti? Akkasuma immoo barreeffama dheeraa san keessatti sirni tuqaalee nuti fayyadamnu sirna tuqaalee akkamiiti kan jedhu waan xiqqoo akka waliin laallu barbaadee tananni. Egaa maarree isinis immoo hordoftanii wanta irraa hubattan tokko kana hubadhe akka jettan wantan immoo dogoggora kiyyaa akkana barsiiftan abdii guutuun qaba. Amma kallattumaan karan wanta qabadhee dhufetti isin dabarsa. Amma fakkeenyaa fi waan tokko callisee tuman barreeffama dheeraa tokko. Egaa yeroo barreeffama barreessinu jalqaba qubee guddaadha kan nuti fayyadamnu. Amma fakkeenyaa fi haanii waanuma tokkodha kanan callisee barreessu. Maal jedheen barreessa isinitti fakkaata? Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo. Amma fakkeenyaa fi ani barreeffama dheeraan barreessutti jiru kana keessatti kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo bakka jettu kanatti barreeffamumaan callisee itti fuullaasisee barreessa osoo hin taane sirna tuqaalee keessaa gidduu kanatti wanti ani fayyadamuu hin jira jechuudha. Egaa sirna tuqaalee keessaa bakka mallattoo raajeffannoo masalaalii fi lakkoofsa tokko kana erga akkasitti gadi tuqanneen booda sirni tuqaalee akkasitti as keessatti nu dhufa. Bilbilli nama hundaatu hin qaba kana. Egaa bakka kanatti wanti nuti fayyadamnu ishii kana tuqaa fi qoodduu kan qabdu kanaadha kan nuti fayyadamnu jechuudha akkasitti. Erganii kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo jedhee mallattoo kana kaawwadheen booda sirna tuqaalee keessa ishii kana tuqaa kana kaawwadheen booda kara barreeffama kiyyaatti itti fufa. Hundi keessan bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Amma fakkeenyaa fi kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo hundi keessan bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jettu kanatti. Amma fakkeenyaa fi namoonni baay'een keenya sirna tuqaalee keessaa qubee hudhaa fakkeessinee tuqaa kana kan fayyadamnu hin jirra. Hudhaa fakkeessinee qoodduu kana kan fayyadamnu hin jirra. Kun dogoggoraadha jechuudha. Bakka hudhaatti hudhaan ishii kanaadha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Yeroo tuqaa fayyadamne tuqaan dhuma jecha tokko irratti kan galuudha. Qoodduun immoo barreeffama dheeraa keessatti barreeffamoota gaggabaaboo walitti tartiiban dhufanii kan gargar nuuf baasuuf nu gargaaru malee hudhaadhaaf nuuf fayyadu. Hudhaan ishii kanaadha. Amma fakkeenyaaf baay'atu kan jedhu kanatti hudhaa akkasitti ergan galfadhe baay'atu ifama irraan godhee baay'atu ergan akkasitti barreeffadhe isa kana xumuree tanan jira. Xumura kana irratti immoo tuqaadha kanan hangalfadhu. Tuqaa kun full stooppii kanaadha. Tuqaa kiyya ergan galfadhe isa kana xumureera jechuudha barreeffama kana. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo hundi keessan bakka jirtanitti
nagaan waaqayyoo siniif haa baay'atu. Isa kana barreeffama kana ergan akkasitti goolabadhee booda amma immoo wanta tokko yookaan itti fufee yookaan siqfadhee barreessuu nan danda'a. Yookaan akkas dugda duubatti siqfadheen barreessa yookaan immoo barbaade fuuluma duraan akkasitti fufeetu barreessuu nan danda'a. Siqfadheen barreessa. Amma immoo barreeffama dheeraa keessatti maal jedhee barreessu sagantaan keenya irraa kan jedhu ammas immoo qubee guddaadhaan kanaan barreeffame eegalu. Sagantaan keenya guyyaa har'a bakka itti kanattis tuqaa yookaan qoodduu fayyadamnu osoo hin taane hudhaadhuma kana kan nuti fayyadamnu har'a. Amma fakkeenyaaf sagantaan keenya guyyaa har'a osoo hin taane har'aan jedha dubbachiiftuu nan dheeressa dhumarratti sagantaan keenya guyyaa har'aa. Amma fakkeenyaaf qoodduu akkasitti kaawwadha bakka kanatti sagantaan keenya guyyaa har'aa. Ammas bakka waa'ee jettu kanattis immoo hudhaadhuma akkasitti galfadha. Sirna tuqaalee keessaa waan biraa hin galchu. Waa'ee seera qubee afaan Oromooti. Amma fakkeenyaaf sagantaan keenya guyyaa har'aa waa'ee seera qubee afaan Oromooti. Amma fakkeenyaaf afaan Oromooti bakka itti kanatti qubee guguddaadha kana fayyadame afaan Oromooti. Kan jedhu kana amma fakkeenyaaf asitti goolabee tanan jira. Goolaba irratti fuulistooppii yookaan immoo tuqaa kiyya galfadhee tanan kanan jiru. Amma fakkeenyaaf immoo maalidha kanaan isinitti agarsiisuu barbaadu jecha qubee dubbachiiftuu fuula duratti yoo dheeressine maal nuu fidaa? Dugda duubatti immoo yoo gabaabsine yoo kana irratti namoonni baay'een kan dogoggoraan katabnu hedduu barreessinu kan katabnu hedduun keenya ni jira. Bakka kanatti kan hiikas hin qabne ni jira. Kan immoo hiika biraas nu kennan ni jira. Amma fakkeenyaaf jecha gabaabaa tokko irratti ani buna malee shaayii hin jaaladhu. Amma fakkeenyaaf ani buna malee shaayii hin jaaladhu bakka itti kanattis akkanumatti hin callisee barreessuu hin taane bakka kanattis akkas qoodduudha kanaan kaawwadhu. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko immoo ani buna malee shaayii hin jaaladhu bakka nani jedhee barreesse kanattis immoo istuma fufee tanan barreesse isinitti agarsiisa isa kanan balleessu akkasitti kan barreessu hin jirra jechuudha. Ani qubee buuna amma fakkeenyaaf dubbachiiftuu kan akkasitti kan dheeressuun hin jirra jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani buna akkasittis kan dheeressinu hin jirra. Amma fakkeenyaaf immoo dubbifamaa akkasittis kan buuna kan jabeessinu hin jirra jechuudha. Akkasuma immoo amma jaaladhu kana irratti illee qubee jabaa fi laafaa fi dheeraa fi gabaabaa irratti namoonni baay'een kan waliin maknu hedduun keenya hin jirra jechuudha. Ani buna malee shaayii hin jaaladhu kan jettu kun haala nama katabe kan barreesse kanaan kan isheen jirtudha. Akkasuma immoo jecha immoo biraa irratti immoo maal barreessu immoo amma fakkeenyaaf boruuf malee tolee bakkeedhama fakkeenyaaf tolee kan jennu kun akkas toleen kun jecha toleen kun jecha tole kan jennee akkasitti nuti barreessinu kun toleen kun jecha gabaabduudha. Amma fakkeenyaaf immoo namoonni tokko tole ishee kana tolle akkasitti kan barreessitan hin jirtu jechuudha. Tollee kuni tole kan jedhu keessatti osoo fudhataman taane hiika biraa kan qabudha jechuudha. Tolleen hiika mataasaa danda'e qaba. Toleenis hiika mataasaa danda'e kan qabudha jechuudha.
Akkasuma immoo garuu gaarii kana irratti namoonni beekamoodha. Namoonni baay'een qubee kan akkas waliin marqinu ni jirra jechuudha. Fakkeenyaaf gaarii jecha gaarii jedhu kana irratti kan akkasittis barreessinu hin jira. Gaarri jechuun hiika biraatidha kan qabu malee gaarii kan jedhu miti. Amma fakkeenyaaf garii kan jedhu jechoota akkanaas kan fayyadamnu hin jirra jechuudha. Egaa kanaafuu viidiyoo isinitti hin dheeressu. Seerota qubee afaan Oromoo kana irratti wanta irratti waliin barachuu qabnu warri asumaan itti fufii ni barannaa si barsiisnaa jettanuu jiraattanii yaada keessan naaf qoodadha. Warri immoo faayidaa hin qabu jettanis yoo jiraattan yaada keessan naaf qoodadha. Guddaa galatoomaa. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a.